ogummaa isa sammuu namaa gararraa ta'e ogummaa isa beekumsa namaa gararraa ta'e waa'ee dhalachuu Yesuus Kiristoos waliin dubbannaa ganama kana sagalee Waaqayyoo waliin barannaa jechaadha. Kutaan guyyaa har'aaf nuu kenname Isaayaas raajicha boqonnaa 9 lakkoofsa 1-7 Ibroota boqonnaa 1-5 fi Wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 1-20 isa turedha jechaadha. Innis kutaa kana sadan walitti finnee gaafa laallu waa'ee dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos keessaa argina. Akkuma jalqabarratti siniin dubbifamee ture Isaayaas boqonnaa 9 lakkoofsa 1-9 yookaan 1-7 kan jiru waa'ee hangafi nagaa, hangafi ogummaa, hangafi beekumsaa, gorsaa dinqii kan ta'e dhalachuusaa inni warra gaaddidduu du'aa jala jiran birmaduu baasu, warra wanjoo cubbuu jala jiran birmaduu baasu akka dhufu Isaayaas mul'ataan ergaa guddaa Waaqayyo sammuu isaa keessa kaa'ee mul'ata karaa Waaqayyo gara isaa dhufee namoota waggaa baay'ee fagoo jiraataniif dubbata. Dhalachuu Yesuusin dursee namni kun yeroo ergaa kana dubbatu akka tilmaamamutti waggaa 700 dura dhamee dubbatamaa jira. Raajiin kun raajii akkasiiti. Raajii fagootti Masiihin dhufa, mucaan nuuf dhalateera, ilmis nuuf kennameera, humni mootummaa isaa gateettii isaarra jira. Ameen ameen. Nan dubbisa. Warri dhiphina keessa turan si'achi dukkana keessa hin jiraatan. Inni bara durii biyya Zaabiloonii fi Niftaalem gad deebise, bara dhufitti immoo biyya Yordaanos gamaa fi Galiilaa isa kan saba warra kaaniif ulfina hin kenna. Sabni dukkana keessa jiraatu ifa guddaa isaa hin arga. Warri gaaddidduu du'aa jala jiraataniif ifni hin ba'a. Ati saba baay'iftee gammachuu isaanii guddiftee isaan akka nama midhaan makaruutti si duratti hin gammadu. Akka warra boojuu hirmaatutti sagalee gammachuu hin dhaggeessisu. Ameen. Akka warra saba boojuu hirmaatutti maal hin dhaggeessisu? Sagalee gammachuu hin dhaggeessisu. Maal waan ta'eef mucaatu nuuf dhalateera. Haalleluuyaa. Warra kamiif dhalate? Warra wanjoo cubbuu jala jiraatanii, warra garbummaa cubbuutiin duutitti faradameef. Dhalachuu Yesuus Kiristoos kan nuyi macaafa qulqulluu keessatti arginu iddoo baay'eetti. Addumaan kakuu moofaa keessatti jalqaba namni ergaa yaada Waaqayyoo, akeeka Waaqayyoo, abboommii Waaqayyoo, seera Waaqayyoo irraa kaatee booda seera uumamaa boqonnaa 3 irraa kaaftanii yoo ilaaltan hin argatu. Addumaan lakkoofsa 15 irratti maal jedhaa? Akkas ani siifii dubartittii gidduutti sanyii ishee fi sanyii kee gidduutti diinummaa nan buusaa. Ameen. Ani siifii sanyii dubartittii gidduutti maal nan buusa? Diinummaan buusa. Yesuus bara baraan gooftaa. Sanyii kee fi sanyii ishee gidduutti diinummaa nan buusa. Inni mataa kee maal godhaa? Hin buruusa. Mee aboo buruksuu danda'utu nana jira dhaame? Aboo buruksuu danda'utu nana jira. Elaa Waaqayyo namni seera isaa abboommii isaa irraa kaachuu erga arge. Erga namni cubbuu hojjechuu waan Waaqayyo hin tuqinaa erga tuqe, waan Waaqayyo hin godhinaa erga godhe jannata keessa iddoo Waaqayyo kaa'e gadi baafame. Maal jennaan? Waaqayyo qulqulluudha. Waaqayyo surraa qabeessa. Waaqayyo cubbuu wajjin tuttuqaan barbaada. Sabni namni aboo kennameef ture. Aboof eenyummaa Waaqayyo wajjin walitti dhiyeenya gaarii jiraachuu kenname. Isa kana garuu seexanaan goyoomfamuurraa kan ka'e seera uumamaa boqonnaa 3 namni isa kana hin cabse. Sababii kanaaf namni fuula Waaqayyoo dhaabbachuudhaaf jabaachuudhaaf ijan jabaan. Maaliif Waaqayyo qulqulluudha? Namni most waan Waaqayyo godhinaan jedhe sana sababii godheef ulfina Waaqayyoo isa humna qabeessa dura dhaabachuu hin danda'u. Maaliif jennaan cubbamaan onnee qabu waan ta'eef, cubbamaan sodaataadha waan ta'eef. Namni cubbuu godhe tokko jabaatee ija Waaqayyo baachuu hin danda'u. Waaqayyo qulqulluudha sababii ta'e. Yesuus bara baraan gooftaa. Saba kanatu gadi ba'ee jira. Nama akkasii gadi ba'e Addaamiif Hewaan. Achi booda bofaaf murtoo kenne, namaafis murtoo kenne Waaqayyo. Yeroo qabu waan ta'eef. Garuu inni guddaa lakkoofsa 15 irratti arginu waa'ee Masii isaa bara 2000 dura nuuf dhalatee kana dubbata. Akka inni sanyii dubartittii irraa dhalatu, akka inni nuun immoo seexana isa cubbuu isa jireenya bara baraa keessaa gannu baasa irratti mataa isaa burusuu akka dandeenyu aboo mucummaa asirratti nuu kenne jira. Achitti maal argitu? Ani siifii dubartittii gidduu sanyii ishee fi
sanyii isheetii fi sanyii kee gidduu diinummaa nan buusa. Inni mataa kee hin buruqsa. Atis koomeesaa in iddita. Yesuus bara baraan gooftaa. Ati maal goota? Koomeesaa in iddita. Inni yoo mataa kee maal godha? Haleluuyaa. Mataa seexanaa buruqsuu danda'u. Mataa cubbuu buruqsuu Yesuus dubbataa jira iddoo kanatti. Alfiinwaa irra jechuu Yesuus. Dhalatee namarraa Maariyaam durbaan akkamitti dhalate? Hafuura qulqulluudhaan. Fedha tokko malee namni akka beekamutti alaaf dhiirri tokko wal bira ga'eeti kan dhalatu mitiidha. Alachuun Yesuus wanti adda godhu garuu hafuura qulqulluudhaan dhalate. Har'a ganama waan tokko jedhan kan keessa nu fuudha. Yesuus Kiristoos hafuuraan laphee kee keessatti dhalate. Hafuura qulqulluudhaan Yesuus Kiristoos na alachuu jechuun wanta gurguddoota biyyaa irratti gaaffii kaasan. Wanta warra beekna jedhan waa'ee Yesuusii walii wallaachisan. Maal jennaan ogummaan ittiin Waaqayyoon fayyisuuf gara biyya lafaa dhufe ogummaa gurguddootaa gararraa. Ogummaa beektotaa gararraa. Ogummaa warri beekumsa qabna jedhanii tilmaaman gararraa. Inni hafuura ogummaa ta'e. Hafuurri isarra jiru kun. Hafuura maali? Hafuura ogummaa. Hafuurri ogummaa kun Yesuusiif kennan. Yesuus irraa darbee nuuf kennan. Warri Yesuus irraa dhalatan hafuura ogummaa qabu abbe. Warri Yesuus irraa dhalatan hafuura beekumsaa qabu. Warri Yesuus irraa dhalatan hafuura qabbuura jechuudha qabu. Hafuurri Waaqayyoo sarara hin buufatan. Innis hafuura beekumsaa, hafuura ogummaatii fi hafuura hubannaati. Hafuura gorsaatii fi hafuura humnaati. Hafuura beekumsaatii fi hafuura sodaa Waaqayyooti. Yesuus bara baraan gooftaati. Addumaan Miikaas boqonnaa 5 lakkoofsa 2 irraa kaasee moo akkasitti jedhee dubbata. Ati moo yaa mandara Beetlehem Efraataa mandaroota Yihuudaa warra gurguddoota keessaa ati ishee xinnoo Israa'eliin kammoo tokko si keessaa anaaf hin ba'a. Eenyuun? Mandara Beetlehem. Mandara Beetlehem jechuun mandara baay'ee xiqqaa. Mandara Beetlehem jechuun as jirtu miti yaadi keessa na jiraami. Mandara Beetlehem jechuun mandara tuufatamaadha. Mandara namni keessa jiraachuuf hawwu miti. Mandara akkasii keessaa Yesuus dhalachuu jaallate. Harka keessa ol fuudha. Ganama kana nama tuufatamaa namni ijarraa hin qabne nama yaadni irraa qabne irraa Yesuus humnaan ala mul'ata. Gammad. Mandara Efreem yaa Efraata. Yesuus bara baraan gooftaa. Ati moo yaa mandara Beetlehem Efraataa mandara Yihuudaa warra gurguddoota keessaa ati ishee xinnoodhaan yeroo waa'ee kana dubbatu. Hin dhalanne Yesuus. Garuu agartuunsa wanta waggaa 700 dursee ta'u Beetlehem keessatti masiina akka dhalatu mandara xiqqoo keessatti akka dhalatu gurguddoota afaan qabachiisuudhaaf warra beekne jedhan afaan qabachiisuudhaaf akka inni dhalatu yaa mandara Beetlehem Efraataa gammadi. Ati mandarootuma hunda keessaa ishee xinnoodha. Mandara namni yaada irraa hin qabne mandara namni ijarra hin godhanne garuu jedhe Israa'eliin kammoo tokko si keessaa anaaf hin ba'a. Hundeen isaa isi keessaa ba'uuf jiru kan bara bara. Ameen. Kan bara durii kan bara bara. Waan ammaatu Beetlehem keessaa ba'e miti. Hundeen isaa jalqabas ture. Edhaa. Hundeen isaa kan bara durii kan bara baraati jechuun sagalitti jalqaba ture namni ture Yohaannis boqonnaa 1. Waaqayyo bira ture innumtiyyuu Waaqayyo ture. Qolaasas boqonnaa 1 lakkoofsa 15 immoo Kiristoos bifa Waaqayyo jaani mul'anne ittiin namatti mul'atudha. Uumama hundumaa bira ture dura dhalate. Miikaas immoo hundeen isaa dhalli dhalatu kun Beetlehem keessatti kan bara bara kan bara durii kan bara bara waan abbataa waan kun bara murtaa'e kan hin qabne jira inni Yesuus. Mee harka keessa nu fuudha inni Yesuus jedhame. Inni Yesuus. Isa akkasii dhalata. Mana kamitti mandara tuffatamaa. Akkaataatti Yesuus dhalate baay'ee saalaalta faarfatamaas ture lallabamaas ture. Addumaan garuu kutaa keenya guyyaa irraa keessatti wangeela Luqaas boqonnaa 2 kaafne dhalachuu Yesuus Kiristoos yoo ilaalle mandara Beetlehemitti dhalate Yesuus. Mandara Beetlehem kun mandara baay'ee xinnaadha jechuudha. Mandara baay'ee xinnaadha tuffatamaa. Mandara tuffatamaa lafa tuffatamaa namoota achi keessatti tuffatamoo namatti dabaluudhaaf warra toora hin jirre tooratti makuudhaaf Yesuus mandara tuffatamaa keessa dhalate.
malee mana mootiitti dhalachuu hin danda'a ture. Otoo Yesuus mana mootiitti dhalatee anaafatti toora jireenyaatti dhufuu hin dandeenyu jechuudha. Mandara Beetlehem ishiituu banamtuu keessa dhalate. Haalleluuyaa. Waaqayyo gaafa Yesuus Kiristoos dhalachuudhaaf karoorsu mootii Agristoos keessaa yaada tokko bultu. Waan godhamee beekne tokko akka ta'u sabni biyya sana keessa jiru biyya kamirraa namni biyyicha keessatti dhalate akka dhufe maqaan isaa galmaa'uuf ajajame. Agristoos mootichi nama seenaa dhalachuu Yesuus Kiristoos keessaa baay'ee gahee guddaa qabu. Maal jennaan amma fakkeenyaaf saba tokko galmeessuudhaaf daataa funaanuudhaaf isa dura mootiin biyya bulchu tokko waan akkasii godhee beeku. Amen. Silaa Yesuus Kiristoos mandara akkasii xiqqaa keessatti dhalatu ture. Yaada Waaqayyooti kun. Boqonnaa lama kaasanii yoo laaltan akkas yeroo sanatti mootummaan warra Roomaa keessa kan jiraatan hundinuu akka caafamaniif Agristoos mootichi biraa abboomiin ba'e. Maaltu ba'e? Abboomii maali? Abboomii namni biyya Roomaa keessa jiraatu akka caafamu. Yesuus gooftaa. Agristoos kuni waa'ee isaa yoo laalle mootii baay'ee yaada qajeelaa qabu. Mootii baay'ee yaada micciiramaa hin qabne wayi. Mootii warra Roomaa keessaa nama baay'ee aangoo olaanaa qabudha. Impaayera Roomaa jalqaba nama bushe keessaa nama baay'ee yaada gaarii qabudha. Nama waraana biyya sanaa keessaa dhaabe. Nama nageenya biyya san keessatti akka saffisuudhaaf humna guddaadhaan ogummaa guddaadhaan nama gaggeesse. Nama akkasiitu mootiin kun mootummaa Roomaa keessatti nama akka Yesuus Kiristoos mandara Beetlehem keessatti dhalatuudhaaf gahee guddaa taphate. Waaqayyo nama seenaa sinaa godhu. Ameen. Waa'ee namicha kana yeroo lallabamu baay'een qabu. Namichi kun garuu nama Yesuus Kiristoos mandaricha keessatti otoo ajandaan namni galmaa ol dhufne ta'ee Yesuus Kiristoos Maaraamii fi Yoosef dhaquu hin danda'amu Yesuus. Yesuus bara baraan gooftaa. Waaqayyo ajandaa qopheessee Maaraamii fi Yoosef biyya sanatti akka waamaman godhe. Biyya sana gaafa dhaqan maqaan isaanii galmaa'uudhaaf dirqama Maariyaam garaatti baatti ulfa waan turteef biyya sanatti deesse mandara tuffatamaa keessatti. Isa yoo akkamitti deesse waan jedhu dallaa horii keessatti. Waan irratti yookaan mana dhabe Yesuus. Mana dhabanii Maariyaam fa'a Yoosef fa'a. Haalleluuyaa. Lafa tuffatama. Yesuusin jalqaba kan lallabe yoo hubattan wangeeluma Luqaas boqonnaa lama kana keessatti tiskitoota lallabeedha waa'ee Yesuus. Warra hoolota eegan. Aadaa Roomaa keessatti biyya sana keessatti tiskitoota jechuun warra baay'ee tuffatamaadha akka yeroo sanaatti. Warra baay'ee waa'ee Yesuus dubbachuu miti hojii gadaanaa warra hojjetan ture. Garuu ergamoonni Waaqayyoo kan isaaniif guddaadhaan huursaa guddaadhaan dhaqanii waa'ee Yesuus akka dubbataniif carraan kenname beekne nama tuffatamaa. Mee anaaf kennameera dhaame. Anaaf kennameera. Waa'ee Yesuus kana masiin gaafadha ergamaan gaafa taasoo. Hin fajajan jedhan riba keessaa gaafa dammaqa. Iddoon itti dhalatu akkamitti akka inni dhalate gaafa haasaan. Akka abjuu ta'an jedha. Maal jennaan? Waan argan hin beekne tokko argan. Akkami harka keessa ol fuudha. Wanta argitu hin beekne dhalachuu Yesuus keessatti mul'atu. Ameen. Hiyyaanne isaan gaheen isaanii hojii gadaanaa hojjechuudha hoolota tiskuudha. Akkuma Daawit jecha. Ajandaa Waaqayyoo immoo ajandaa namoonni iddoo jiranii miti. Ijji nama iddoo jiru miti ijji Waaqayyo. Ameen. Daawit gaafa Saa'ol gaafa Saamu'eel dibuudhaaf keessuni Yesuus bara baraan gooftaa. Ijoollee Esaay keessaa nama iddoo gadaanaa jiru. Ijoolleen Daawit warri ciccimoon Elidaadhaaf warri baay'ee uffata gaarii qaban, yaada gaarii qaban, hojjaa qaama gaarii qaban mana jiru. Daawit garuu hoolota tiksaa lafa onaa jira. Ajandaan Waaqayyoo garuu lafa Daawit jiru dhaqe. Maaloo harka keessan ol fuudha. Ajandaan Waaqayyoo ganama kana lafatti jirtutti sii balu. Ameen. Warra gurguddoo, warra beekumsa qaban, warra of eegganneerra jedhan, warra Saamu'eel iyyuu dibuudhaaf ijarra buufaterraa ka'ee ajandaa Waaqayyoo manatti warra jajjaboo dhiise, warra gurguddoota dhiise, warra hoolaa tiksan Daawit bira dhaqe. Anaafati bannee ture, anaafati fagaannee ture, anaafati yaada Waaqayyoo keessaa ba'uudhaan diina Waaqayyoo turre. Warra jirradha, warra qulqullummaa qabnedha, warra beekumsa qabnedha manatti dhiise Waaqayyoo warra iddoo gadii sanaa dhufu. Dhalachuun Yesuus anaaf siin lafaa kaasa. Lafa Daawit jiru dhaqe gaajji Waaqayyo. Tiksitoota bira dhufee sitti immoo. Kun ajandaa Waaqayyooti. Maaliif akkas goote jechuun hin dandeenyamu? Teenyee dubbachaa ta'u bullee maaliif tiksitootatti waa'ee guddaa kana, waa'ee ulfina kana, Waaqayyo isaa foon uffattee nama guutuu taate, Waaqa guutuu taate
dhufte kan akkamitti nama hoolota tisutti mul'atte jechuun dandeenye. Ajandaan Waaqayyooti. Ameen. Ajandaan Waaqayyoo kaayyoon Waaqayyoo warra gaddeebi'an barbaaduudhaaf raawwata ko. Yaadi Waaqayyoo warra cubbamoota warra gataman barbaaduudha. Har'a ganama kana karaa Yesuus barbaachisiifatu. Ameen. Isa kanarraan turan. Kaayyoon Yesuus dhalatee maali? Yeroo qabu waan ta'eef Yesuus bara baraan goofu. Maaliif dhalate Yesuus? Hin dhalate dhalachuu jechuun nama ta'uudha bifa namummaa affachuudha. Humna waaqummaa kan qabutu bifa namummaa affata. Yesuus gooftaa. Maaliif barbaachisa? Tokkoffaa irratti dukkana dhalootaa yookaan dukkana addunyaa ibsuudha. Addunyaan kun erga cubbuu hojjettee dukkana ofteetti. Ameen. Lafa ibsaan gaariin jirutti Yesuus hin jiru taanaan ifuu hin danda'u. Ameen jedhaasa. Ifti addunyaa kana irra too jiraate lafa Yesuus hin jirretti lafa maqaan Yesuus hin jirretti addunyaan dukkana ofsuudha. Addunyaan jedhame. Biyyi lafaa jedhame sin. Yesuusii maleedha. Dukkanaadha. Maayida Yesuus ani ifa deemte? Ani ifa. Haleluuyaa. Alachuun Yesuus Kiristoos dukkana dhalootaa ibsuuf namni erga cubbuu hojjetee biyyi lafaa hin dukkanoofte xuraa'ummaan gaafa lafa guutuu Waaqayyo argamuun Waaqayyo keessaa hir'ate. Gaaddidduu buufate jira. Gaaddidduu jechuun abaarsa. Gaaddidduu jechuun cubbuudha. Gaaddidduu jechuun wallaalummaa. Gaaddidduu jechuun Waaqayyoo malee jiraachuudha firoota koo. Yaada Waaqayyoo malee jiraachuun, fedha Waaqayyoo malee jiraachuun biyya lafaa ifaa keessattuu gatiin qabu. Nuuf kaniifu yoo fedha Waaqayyoo jiraanne. Nama siif qabeeti. Siif kaniif fedhaani. Yoo fedha Waaqayyoo jiraatte dha. Wangeela Yohaanis boqonnaa tokko lakkoofsa 5 irraa. Sagalichi jalqaba waan hundumaa ture. Sagalichi Waaqayyoo bira ture. Ameen. Sagalichi ofiisaa Waaqayyoo ture. Inni kun jalqabumaa jalqabee Waaqayyoo bira ture. Wanti hundinuu isumaan ta'e. Waan ta'e keessaa isa ta'e isa malee kan ta'e tokkollees hin jiru. Jireenyi isa keessa ture. Jireenyi Yesuus keessa ture dhaame. Jireenyi Yesuus keessa ture. Jireenyichis ifa namootaa ture. Jedhaa isa kana jireenyichis jedhaa. Jireenyichis ifa namootaa turedha. Ifa namootaa ture. Haleluuyaa. Ifichi jedhame. Dukkana keessatti ibsadha. Dukkana keessatti ibsadha. Har'a ganama maqaa Yesuusin dukkana jireenyaa keessatti Yesuus ifa. Ameen. Ifichi akkamitti ifa dukkana keessatti ibsudha. Dukkana jechuun cubbuudha firoota koo. Alachuu Yesuusin golgaa cubbuu golgaa dukkana golgaa abaarsa seexanaa nutti dhufe nurraa kaa'e. Har'a ganama abaarsi seexanni isinirra kaa'e surraa koo. Ameen. Dukkanichi immoo isa bira dukkanichi isa bira ga'uu hin danda'u. Ificha bira dukkani ga'uu hin danda'u. Yesuus gooftaa. Yesuus Kiristoos wangeela Maatiyuus boqonnaa 5 irratti immoo maali? Isin ifa. Haleluuyaa. Mandara tulluu gubbaatti ijaarame dhaale. Isin soogiddaa. Eenyummaa akkasiinuu kennuudhaaf nu ibsuudhaaf Yesuus gara biyya lafaa dhufe. Olaa fakkaate, tuffatamaa fakkaate, nama fakkaate foon namni cubbamaan uffate dadhabbii baay'ee argee anaaf siin ol deebisuudhaaf jireenyatti nu deebisuudhaaf Yesuus nama ta'e. Dukkanni keenya karaa Yesuus ifeera jira. Yesuus gooftaa. Sagalee jechuun afaan Giriikii loogos jechuudha. Loogos jechuun sagalee. Sagaleen kun lakkoofsa 14 irratti immoo maal uffate? Maal uffate? Foon uffate. Namni cubbuutti fayyuudhaaf wanti wayii dhiiguu qaba firoota koo. Cubbuun wanta Waaqayyoo waaqarraa gadi fidedha. Yesuusiin isa waaqarraa gadi fidedha. Namoonni baay'ee nama cubbuu akkuma waan gatii hin qabnetti ilaala. Otoo Yesuus Kiristoos dhiiga dhangalaasee cubbuun baay'ee dhaloota dararaa ture. Baay'ee saba rakkisaa ture. Baay'ee namoota baay'ee garboomfachaa ture. Humna cubbuu irratti moo'icha kan nuu kenna ificha nuu dhufe. Ifichi foon uffatee foon namni cubbamaan uffatu uffatee gaafa dhufu maal godhe? Aknan nuyi dadhabaan kun uffatee nama ta'e dadhabbii keenya hundumaa fudhatee fannoo irratti ol ba'e dhiigu. Fannoo irratti ol ba'ee dhiigu isaan immoo abaarsa dukkanaa seerri nurra kaa'e nurra harcaasa. Harka keessan ol fuudha. Ganama kana wanti seeraan kan abaarsi kallattii garagaraa zariirraa wantoota garagaraa sirra ta'e humna du'aa ka'uu Yesuusin daaraa ta'u. Ameen. Ela sagalichi nama foonii ta'e nu gidduu buufate. Ulfina isaa ayyaanaa fi dhugaadhaan guute sargine. Ulfinni isaa isa ilmi tokkicha abbaa isaa irraa argatu ture. Yesuus bara baraan gooftaa. Sabni dukkana keessa jiraatu ifa guddaa isaa hin argata Isaayaas. Sagal irratti jaarraa kas sabni dukkana keessa jiraatu lakkoofsa 2 irraa ifa guddaa hin argata. Nuyyuun dhalanne waggaa 100 Yesuus fuudhatuuf kana hafe. Garuu
Sabni kun akkatti na godhe. Waaqayyo namoota fayyisuudha. Abboota amantii baay'ee kaaseera. Garuu namni fayyuu hin dandeenye. Ameen jedhame. Waaqayyo nama jireenyatti deebisuudhaaf raajonni kaaniiru kan akka Hisqeel fa'a, kan akka Isaayaas fa'a, kan akka Ermiyaas. Garuu namni fayyuu hin dandeenye. Namni fayyuudhaaf aarsaa ta'uu qaba Yesuus. Yoo Yesuus hin dhiigne cubbuun keenya nurraa ka'uu hin danda'u. Raajonni dadhabanii dhiisan. Abboonni amantii dadhabanii dhiisan. Maal jennaan cubbuun nurra taa'e karaa biyya lafaa karaa seexanaan nutti kenname kun cubbuu guddaa ture. Kanaaf raajonni baay'een dadhabanii gaafa dhiisan. Yesuus Kiristoos nama ta'e foon uffate dhagna anaafati inni cubbamaan kun uffanne baay'ee mamlaalaan manni gad of deebise. Anaaf siif Yesuus bara baraan goofta. Isa seerri boquu gannu qabe isa cubbuun gannu qabe maal godhe mataa keenya ol qabe. Waaqayyoof galata dhiyeessan. Warra gaaddidduu du'aa jala jiraniif maaltu ba'a? Ibri hibba. Dukkana jechuun cubbuudha isinitti meera. Waaqayyoo wallaalu abdii kutannaa garbummaa seexanaa. Seexanni nama akka waan inni aangoo argatutti akka waan inni jireenya gaarii argatutti jannata keessaa baase miti beeku. Ka Waaqayyo taatu dee. Erga namni jannata keessaa ba'e immoo maal godhe? Qullaa godhe. Jalqaboo akka namni jireenya kwaalitii qabu tokko jireenya gaarii tokko jiraatu jireenya Waaqayyoon kanarraa jiraatu tokko jiraatutti maal godhe? Itti asaasee jireenya keessaa baase jannata keessaa ba'e. Erga namni jannata keessaa ba'e maal godhe? Irraa gana galee qullaa ta'an addaamiif fa'a. Haaleluyyaa. Yesuus bara baraan gooftaa. Garbummaa seexanaati. Kana jalaa Yesuus Kiristoos nu baasuudhaaf nama foonii ta'ee dhalatee jira. Yohaannis Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 10 irraa ilaaluu dandeessu. Ani ifa biyya lafaa ta'e Yesuus Kiristoos malee biyya lafaa dukkana. Lammaffaa kaayyoon Yesuus Kiristoos nama ta'e bifa foonii uffatee yookaan dhagna namummaa uffatee dhalateef dhalachuun Yesuus kaayyoon samaa inni lammaffaa cubbuu biyya lafaa irraa fuudhuuf. Kaayyoo biraan qabu. Cubbuu biyya lafaa irraa fuudhuuf. Cubbuu anaaf sirraa fuudhuuf. Mee cubbuun kun irra hin jirudha mee? Warri Yesuusitti qulleeffaman, warri Yesuusitti dhiqatan. Warri Yesuusitti eenyummaa Yesuus Kiristoos, dhiiga Yesuus Kiristoos hin dhiqatan. Eenyummaa cubbuudhaan bitame tokko hin qaban. Haaleluyyaa. Ameen jedhaas kan. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 29 irraa akkas jedha. Yohaannis yeroo dubbatu. Borumtaas Yohaannis otoo Yesuus gara isaa dhufu argee akkas jedha. Ilaa hoolaa hoolicha Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaarraa fuudhu. Ameen. Ilaa jedhe. Ilaa jedhanii namoonni dubbatan macaafa qulqulluu keessa jiru. Daawit macaafa Daawit faarfannaa 133 irraa lakkoofsa tokko kaasanii sadiitti walaalta. Ilaa boloonni tokkummaa qaban akka isaan namatti tolan jedha. Iddoo sunitti Waaqayyo eebban darbine nagaan darbine abboomeeraadha. Ilaa warra tokkummaa qaban gidduutti akka dibata mataa Aroon irraa gara areeda isaatti kan dhangala'utti Waaqayyo achitti eebbaaf gammachuun darbine abboomeeraadha. Asii immoo ilaa Yohaannis. Hoolicha Waaqayyo ilaa isa cubbuu biyya lafaarraa fuudhu. Haaleluyyaa. Haaleluyyaa. Yesuus gooftaa. Ilaa hoolicha Waaqayyo. Firoota koo nama ta'uun Yesuus. Nama ta'uuf dhiiga dhugaa qabaachuu qaba. Dhiiga dhugaa. Fannoo irratti du'uufidha. Fannoo irratti du'ee du'a keenya hambisuuf. Du'a safoonii miti. Du'a safoonii kan Alaazaar inni du'eyyuu deebi'ee du'e. Namni du'a mo'atee bara baraan jiraate Yesuus qofaadha. Meesha kana mee jira. Amma tajaajilli akkamii nu kadhatamee yoo dhukkubarraa fayyine booda dhukkubsachuun keenya yookaan du'uun keenya nafu kana shawwadamina. Namni du'a mo'atee bara baraan dhaabbatee jiraate Alaazaar inni guyyaa 4 boolla keessatti turee du'a keeyyuu deebi'ee nama du'e barreeffamni saddeet barri Waaqayyoo muree yeroo ga'u nama du'an. Garuu Yesuus Kiristoos bara baraan haaleluyyaa inni jiraatu kun abaarsa cubbuu jalaa nu baasuudhaaf agna namni foon uffatee gara keenya dhufee jira. Wangeela ergaa Yohaannis irraa boqonnaa 2 lakkoofsa 2 irraa akkas inni furee cubbuu keenyaa ta'e cubbuu keenya duwwaafis miti cubbuu guutummaa biyya lafaatis malee inni maal furee mee Yesuus furee cubbuu gooteedhaas. Amantoonni kana beekani nagaa qabu. Amantoonni kana hubatan gammachuu qabu. Yesuus furee cubbuusaa ta'uu namni hubata. Yesuus furee cubbuusaa cubbuutti birmaduu baasuudhaaf agna namni foonii ni dadhabaan kun uffata uffatee dhalachuusaa warri beekan gammachuudhaan jira. Yesuus Kiristoos nama guutuu Waaqa guutuunis. Hin nyaata hin dhugaa akka namaa bu'eera akka namaa dadhabeera cubbuu qaba kan inni godhu. Kun namummaa isaa ibsa. Humna Waaqayyummaa qaba hin uume. Haaleluyyaa. Uumaadha.
Yesus Kristos uumama kan warri dubbata uumama kan warri barsiisan jiru. Nuuf garuu Yesus Kristos uumama miti. Uumaadha malee uumama miti. Akka nam waan karaa wayiitti isa uumame miti. Nuun isa waaqaaf lafa uumedha jechuudha. Kota akka bifa keenyaatti akka fakkaattii keenyaatti nama nuun dhalan jedhe isa uumaadha jechuudha. Yesus bara baraan gooftaa. Kanaaf nuyi cubbuu jalaa duuneedha Phexros immoo. Lama isa duraa Phexros lama lakkoofsa deemer nuyi cubbuu jalaa duune digdamee furra. Qajeelina bakka jiraannuuf inni ofii isaatii cubbuu keenya dhagna isaatti baatee fannoo irratti ol ba'ee madaa'uu isaatiin isin fayyifamtan jedha. Mee ameen jalaasa. Nuyi cubbuu jalaa duune maaliif akka jiraannu? Harka keessan ol fuutu yeroo tokko. Nuyi jedhame cubbuu jalaa duune qajeelina akka jiraannu. Hallelujah. Cubbuu jalaa duune qajeelinaaf akka jiraannu inni ofii isaatii cubbuu keenya maal baate? Dhagna isaatti baate. Gaafa Yesus fannoo irratti ba'e Yesus qofaa fannoo irratti ba'e miti firoota ko. Cubbuun kee Yesus duukaa fannoo itti ba'e. Gaafa cinaachi Yesus waraana ana Yesus qofaa waraana miti. Abaarsa seeraan irra kaa'e cubbuu barootaan nurra dhufe sana Yesus keessatti waraana. Anaafati cubbuu irratti mataa ibidda humna mo'ichaa qabna jecha. Inni cubbuu keenya baatee fannoo irratti ol ba'e. Kanaaf madaa'uu isaatiin isin fayyifamtan jedha. Cubbuu jalaa nu furuudhaaf Yesus Kristos dhagni namni foonii uffatu uffatee dhalate.